وبونزوني كبا بها أوروميا قدنا بالي بها لقوابي كيستي تركان في لالسا دين الرت فراتين انجفنو أرغتشو بيكسيسيم بهار أرغي كيستي ارغمتوني مرنا موتما نفتنيا بلتقنا بي بي مقادولا فلنو جدون أمتا دورسسا جراچو همن مقالا جنبي كيستي ارغمتوني موتما نفتنيا بلتقنا ملشما دلقما لينجئو قبدو جچون حواسا درارا جراچون لغاهمي إيران فانجي أولا غلانا هرموز كيسا أوال تجرمين إبلا ديكدامي سدد براكم لما في ديكدامي جا شمار كفوني كبجمتوتا فردوفتوتا ميديا ولا بما أروميا كنين انغفوتا ودوتي هكادو مساقنتا كينيا تين والين ترانا فرا كينيا بهار أرغي كيستي ارغمتوني مرنا موتما نفتنيا بلتقنا بي بي مقادولا فلنو جدون أمتا دورسسا جراچو همن بلنا ودوتيف جال دنيان واقن ديفت قبدي إبلا ديدامي سدكم لما في ديدامي جا قدنا بهار أرغي أنا لي الددارا مرني ما فيها بلسقنا مقادولا فلنو جدون حواسهم نانجيساني مقالا حرمايا في در دواتي هريرا ديگرسا باسو جراتوني ميديا ولا بما أروميا دبسي توقو توقو أديساني روم akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise himanitti hiriirri kun kan geggeeffame ebla 22/2026 yoo ta'u aanaalee gandichaa cufa irraa jiraattota konkolaataatti naquun magaalota kanneenitti geessanii humnaan hiriira baasuu dubbatu. Kaayoon hiriirichaas jaleewwan sirnichaa duula filannoo dahoo taasifachuun uummanni godina Bahaa Harargee akka waan murna gabroonfataa deeggaraa jirutti fakkeessanii gabayaa siyaasa isaanii ol kaasuu fi ija mootummaa addunyaa duratti miidhagsanii of dhiyeessuuf akka ta'e itti dabaluun ibsaniiru. Hiriira humnaa kanaan walqabatee qabeenyi sabbata haadha hiyyeessaa irraa walitti qabamu qooda tajaajila hawaasaaf ooluu qabu barreeffamoota hiriira deeggarsa sobaa isaaniif kuuluuf namoota hiriira irratti argamaniif durgoo fi geejjiba irratti kan dhumate ta'uu gabaasni miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabeen ni addeessa. Murni maafiyaa bilisiginnaa deeggarsa dhugaa hawaasa Oromoo biraa dhabuu isaa baruun goleewwan Oromiyaa cufa keessatti humnaan waraanaa fi aangoo isaa gargaaramuun humnaan uummata of deeggarsiisuuf yeroo yerootti humnaan hiriira deeggarsa sobaa baasee hawaasa dararaa jira. وبونزوني كبا بها أوروميا قدنا بالي بها لقوابي كيستي تركان في لالسا دين الرت فراتين انجفنو أرغتشو بيسيسي بلنا ودوتيف جال نسرو سبا وانكن ديفتي قبا humni bilisummaa Oromoo Wabonzoonii kibba bahaa Oromiyaa keessatti tarkaanfii laalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Waboon abdii sabaa ebla 23/2026 godina Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa ganda qorbaa bakka addaa laga waabee jedhamutti tarkaanfii laalessaa humna waraana mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhatee haleeluu beeksise. Tarkaanfii kanaan loltoonni mootummaa lama battalatti kan du'an yoo ta'u hedduun isaanii madoo cimaan adabamuun himame. Injifannoo kanaan qawwee KM lama hidhannoo guutuu waliin akkasumas ragaaleen adda addaa duwida loltoota mootummaa irraa hiikamuun harka waboo seenee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'eera. Magaalaa Gimbii keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa biltiginnaa milishummaa dirqama leenji'uu qabdu jechuun hawaasa dararaa jiraachuu himan. Ballina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Bulchiinsa magaalaa Gimbii keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa milishummaa dirqamaan leenji'uu qabdu jechuun hawaasa dararaa jiraachuun himame. Ebla 28/2026 godina Lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 3 keessatti gaafa ebla 20/2026 beeksisa leenjii waraanaa isiniif baasneera galmaa'uu qabdu jechuun kaadiroonni murna bilisiginnaa magaalicha keessatti uummata nagaa afaan qawween doorsisanii uummata dararaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan himaniiru. Lukkeeleen bilisiginnaa kunneen dargaggoota fi abbootiin martuu galmaa'uu qabdan jechuun hawaasa dirqama itti laatanii dararaa jiraachuu dubbatu. Akka maddeen himanitti namoonni qarshii qaban qarshii kafaltanii baatu warra qarshii hin qabne ammoo leenjii milishummaa fudhachuun dirqama ittiin jechuun uummata walitti qabanii doorsisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo nuuf laatan ifoomsanii jira. Akka jiraattonni tokko tokko nu dubbisanitti akkas jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Dargaggoonni fi qonnaan bultoonni gara dirree leenjii geeffamaa jirtan qawwee diinni isinitti kenne hin baatina. Yoo dirqamaan isin leenjisanillee gara lolaa yoo deemtan wabotti harka kennadhaa jechuun dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Murni nama nyaataa sabaaf naasuu tokkollee hin qabne kun kallattii maraan uummata Oromoo dhabamsiisuuf jecha halkaniif guyyaa shira adda addaa xaxanii itti of waamuun uummata bahaa fi gala dhorkaa jiraachuun ifoometu jira.
Iraan fanjii ulaa galaanaa Hormuz keessa waalte jedhame. Bal'inni oduu akkatti aanutu dhiyaata. Dhimmi fanjii Iraan yeroo waraana Iraanii fi Ameerikaa ulaa Hormuz keessa waaltee mataa dhukkubbii fi yaaddoo addunyaa ta'eera jedhame. Torban darbe pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp humni galaanaa Ameerikaa bidiruuwwan Iraan ulaa Hormuz keessatti utuu fanjii awwaalanuu argaman kamiyyuu hatattamaan akka dadhabsiisan ajaja kennaniiru. Boba'aa fi gaazii addunyaatti geejjibsiifamu keessaa tilmaamaan dhibbeentaan 20 kan ta'u ulaa Hormuz kana keessa darbuu qabu jedhan. Kanaaf dhimmi ulaa kanaa ajandaa addunyaa ta'ee itti fufeera. Waraanaan booda Iraan ejjennoo cimaa ulaa kana irratti qabattetti ulaa kana to'achuuf itti gaafatamummaa kan qabu Iraani jette. Kanaaf dooniiwwan karaa Iraan hin eeyyamamne darbuuf yaalan fanjii awwaalameef saaxilamuu, kanneen karaa isheen eeyyamteen darban ammoo qaxara guddaa Iraaniif kaffaluu qabu jedhan. Gama biraatiin Ameerikaan humna waraanaa ishee fayyadamtee ulaa Hormuz cuftee akka bantuu fi fanjiiwwan awwaalames buqqisuu akka dandeessu cimsitee dubbachaa turte. Waraana keessatti dooniiwwan garee diinaa naannoo galaanaa murtaa'e tokko akka hin seenne ittisuuf yookaan barbadeessuuf kan ooludha. Teknooloojiin kun durirraa jalqabee kan ture yoo ta'u, jalqaba Chaayinaa jaarraa 14ffaa keessa saamtota galaanaa irraa ittisuuf jecha kan itti fayyadamtedha. Ameerikaanis teknooloojii kanatti yeroo adda addaa dhimma ba'aa kan turte yoo ta'u, amma teknooloojiin isaa akka malee fooyya'aa deemuun lola galaanaa addunyaa hunda keessatti jechuun haala danda'amuun dhimma itti ba'ama. Waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessattis waraana Kooriyaa akkasumallee waraana galoo galaanaa fi kanneen biroo dabalatee fanjiin galaanaa itti fayyadamamaa kan turedha jedhan. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun har'aaf qabnu kanuma. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.